Yoo jarka hona kabintoota daawwattoota kennaa akkam jirtan oduu qabadhee dhufeera oduu waliin kaa'es waliin turu anaa mucaa keessan roba bonayyaati hangafoota oduu daa'ima badee naa barbaachisaa jetti haati daa'imaa magaalaa Bulee Horaatti gandoota garaagaraatti mariin nageenyaa fi misoomaa taasifameera. Naafiyyaa fadhaa jetti haati daa'ima kana maqaan isaa Suudii Abdallaa hojiin isaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'u ergaa waraanatti makamee waggaa 5 guuteera hanga kana hunda bilbilaanis ta'ee du'aa fi jiruu isaallee dhabeera jetti haati dhala kana bakki dhaloota isaa godina Gujii Lixaa aanaa Abbaayyaa magaalaa Gaangooti maaloo na dhiphadhee yaaddoon na qabdee na jibbaasisaa mucaa kiyya jetti yoo wareegamee jiraatel yoo lubbuu qabaatellee adaraa keessan keessattuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naaf iyyaafadhaa jetti maaloo na badde yaaddoon na qabde na jibbaasisaa mucaa kiyya jetti haati daa'ima kana yoo wareegamee jiraatelle yoo lubbuu qabaatelle adaraa keessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naaf iyyaafadhaa lakkoofsa bilbilaa 986743141 jetti. Hayyee hordoftoota kennaa gama Asumbusaa TVtiin hordoffii taasisaa waan jirruuf lakkoofsa bilbilaa Asumbusaa TV 919196723 akka eeroo kennitan ragaa qabatamaa waliin isinii gaafanna. Gara oduu guyyaadhaatti yoo dabaru aanaa Bulee Horaatti duulli sochii uummataa fi mariin kutaa hawaasaa akkuma itti fufetti jiraachuu himame. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaatti duulli sochii uummataa fi marii qindoominaa kilaastera mirgoo fi qilleensootti ganda kalaaltuu saawaa iddoo addaa mandara saawaatti gaggeeffamee jira. Adoolessaa bara 2017 guyyaa 22. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa Dr. Karraa Daadhii fi itti aanaan nageenya godina Gujii Lixaa obbo Abdooshee Nuuraa fi itti gaafatamaan waajjira nagaa fi milishaa aanaa Bulee obbo Arba Basaayee sagantaa marii kana irratti argamuun hawaasa mariisanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa Dr. Karraa Daadhii akka jedhanitti mariin dhimmoota garaagaraa irratti hawaasa waliin yeroo garaagaraatti taasifama murteessaa ta'uu ibsaniiru. Itti aanaan nageenya godina Gujii Lixaa obbo Abdooshee Nuuraa yaada kennanii nageenyi lafee dugda biyya kanaa ta'uu ibsuun hawaasni misooma isaa cinaatti dhimma nageenyaa fi xiyyeeffannoo kennuun qaamolee nageenyaa cinaa hiriiruu qaba jedhaniiru. Itti gaafatamaan waajjira nagaa fi milishaa aanaa Bulee Horaa obbo Arba Basaayee gama isaaniitiin marii hawaasaa waliin gaggeeffamu cimsineen nageenya uummataa keenna eeguudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa jira jedhanii dhaamaniiru. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kiyya Asumbusaa TV kana koppii liinkii like share akka gootan kabajaa isin gaafadha. Keessattuu koppii liinkii waan na barbaachisuuf namni tokko hin kaffaltu waan ta'eef koppii liinkii yeroo 10 naa godhiitii bira darbu. Oduu biraatti hanga walitti deemnutti nagaan naa tura.